dur maqaa Itoophiyaatiin kakatee deema ture. Warra biraa dhawuu barbaade. Obbidootti galee gartanii obbidoo manguddoota amata meeqa firraaree dhukkee irra dhadhee deemse galee deemata. Haalli fi qondaalonni obbidoo kunis 2018 amantii damee torba uummata keenya waan isaan godhan osoo beeknu carraan kennameef. Jennuun nu guddisanii sheexaanatti hiree Oromootiif hiree Itoophiyaa kadhan. Obbo Jawaar ati horii guddaa biyya keessaa baankii keessaa qabda jedhan. Horii qabdu san mootummaan sirraa fudhate jedhanii dubbatu. Biliyoon tokko biliyoon lama biliyoon 20 irraa qaban. Mallayni Jawaar Mohaammed ka dammaqa nagaa isaatii fi Habtaamuu Lammuutii faa kennu. Gaafaan keenya irraa ka'u fi amma ati kiiloo 5 dabalee. Aayyoonni bakka dhagee osoo na nyaachisan. Warri bira dhaqu bargar kana seentuun darree osoo nyaadhu. Kanaaf magaalonni ati magaalaa lama sadii naafe gaafa Ameerikaa irra fixutti bakka dura asii gaafa biyya dhagee keessan sana akka geenyee fi adaraa keessan nyaatama irraa xiqqeessadha yookaan immoo gara Kilimanjaaroon deebi'ee firraa buusuun qabaa takka amata guyyaa 40 soomanuu hin ta'a. The source of our success. Thank you very much. Haala biyyaatti irraa waanuma tokko tokko isin kaasee I will open up the floor for discussion. Haalli biyya keenya hedduu rakkisaadha. Hedduusaa haasayaa sooriin tureef. Just let us development. Waa lama irraa hin haasayaa jira. Rakkoon beesanii wanni gurguddoon lama maka dhufe. Tokko lola. Wal waraansi biyyattii daadar keessee jira. Hurreessee jira. Oromiyaan lola keessa jirti. Naannoon Amaaraa lola keessa jirti. Now there is a new war coming up. Dhaggeeffadha. Namichi ammas lola biraatti nu galchuudhaaf deema. Tigraay fi Eertiraatti lola banuuf deemu jira. Just since I started this campaign to stop further destruction, he is adding more destruction. Dubbii warra Tigraay keessa seenee waliin laqee isaanii suuraa banatanii fi humnoota TPLF bakka lama qoodee Isaayyaas wajjin lola seenuuf deema. Lolli kun akka Eertiraa zamana abboota keenyaa sana hin seenaa. Lola karanii fi gaara adda addaatiin lola mutaa'uu miti. Lola Itoophiyaa fi gaanfa Afrikaadhaa for once for all daara godhuudhaa taa'uu deemuu jira. Sudan has collapsed. Soomaaliyaan fayyuu hin dandeenye. Itoophiyaan darrattee jirti. Ammatti namni fayyaa qabu namni xiqqaa shoo yaaduu danda'u wanni godhuu malee Oromiyaatti nagaya buusu Amaaraan nagaya buusu Itoophiyaa deebisee tasgabbeessuudha. But ammas dinqisii duraatiin lola deemu jira. I know namoonni hedduun maaliif personalize gootaa ittiin haftee osoo namichi waan gaarii dalagee ittiin hafe alhamdulillah hin jedhu. I think he is the most destructive human being we have ever witnessed to come to leadership. Ammas lola galchuu jira. Biyya sanitti arguu jiran jirtanii generaalli gurguddaan kasilaa dalagaan isaa lolee lolchiisuudha lolli dhugee. Prime Minister Hayilamaariyaam kan madura aangoorra ture lolli dhugee jira. Prezidentiin lolli dhugee jennaan aangoorra ari'an. Prezidentiin Saalorqa lolli dhugee jennaan ari'an. Ammas lola biratti geessu deema. Lolli kuni ilma namaa qofatu hin jiru. Qorannoo I think Finfinnee University mootummaadhaa baasee over the last 6 years 1.5 million people died in Ethiopia due to war-related issues. Karasaasaan dhumee fi kabeelaan dhumee fi kabaqatee dhume wal jidduutti 1.5 million. Still maal jaakalee dheengatu galaaltan Itoophiyaan takka akka ammaatti nagaa argattee hin beektu. It's an incredible. We are facing a very difficult situation, isn't it? Dinagdee fudhadhaa. Naggaadee firana qabdanii biyya. Hanga feetetu jaareerra namni waan nyaatee bululabaa jira. Qaalommina qofaa miti. Osoo inni godhee sila PowerPoint isin agarsiisu qaalommina qofaa miti. Qaalommina meeshaa qofa miti. Ni dhabame. It's not just inflation. It's not only the price going up. There is acute shortage. Bobaan gaafa nuti waan qabatu gara ashii deemu akkana fakkaate.
amma officially isaan dadda. Dhibba lamaa shantamaan garuu barbaadee bituu hin dandeessu. Sanirraan gibiraan maal adda addaatiin. I don't know if you saw what he was saying yesterday, Jimmatti. Magala to digani fitani. Sir, did he come from Mars or from Las Vegas? I don't know. Ako kayo na natin udate. Magala tiko agaro radu galam so radu. Manni kajiru kharam over. Nagani kajiru. Dukan dia kalau macam jaran. Karena digani. Umman ni Jimma. Khasal tayo kunyam. Umman ni akamit khasa ka bata milika rada hai ti rasa samadan naka. You know? So the reason amma loudly wani dubbatu jiru ibba wani jiru to loli dabbachuu qabe Itoophiyaa keessatti. It is a must. Loli dabbachuu baannaan anoo diaspora takka kaarka district keessa baatanii jirti. I'm all for diaspora to go back and invest, to go back and work, to go back and visit their family. Garuu haalli lolaa kun itti fufnaan 401k keessan hin kasaarina. Namni birrii miliyoona takkaafsanii ol qabu Gondar irraa, Gojjam irraa, Wallagga irraa, Baale irraa hundi saabbatee Finfinnee naannoo isiitiin galee amma. But they think Finfinnee will be safe. No, it will not be safe if this war continues. Kanaaf isin warri alaatis ummaa ta'e isin dukkaana yoo gante mana yoo ijaarte is fine. Yoo immoo bu'aa qabattee dalagatte is fine. Garuu haala kana baatee abukaatoo warra biyyaaf ummata diigaa jiru ta'uun Rabbi birattis ummata birattis nama gaafachiisa. This time we are not going to be lenient. Expose goona nama kamu ka biyya sanitti lola deeggaree ummata keenya biyya teenya wal ficcisiisu jiruuf sirna bineensa shayitaanni ergatu kan nama ajjeesuuf ajjeechisiisuudhaan alatti dalagaa biraan qabne bira ala kana dhaabbatee justify gochuudhaan yaalu we will not tolerate that. Kana namu beeku danda'u qaba jechuudha. Haala kanaan immoo usnees ilaallu. Biyya teenya uummata keenyaatu keessa carraaqee biyya sana waggaa 50-60 roorroo jalaa bahuudhaaf kumaatamaan lammii teenya itti wareeyne amma maqaa keenyaan aangoo bayanii nama keenya fixaa qabeenya nama keenyaa saamaa diigaa haasidummaa akkana agarra. Maqaa keenyaan waggaa isaan biyya diigan callifne ilaallu. Ibidda itti shidu jirra amma itti shidna. Ibidda kanaan yoo tole ni diriira. Ta'uu baannaan ni caba. Yoo itti akkanatti. Kana waggaa jennu isin harka dhoofisuudhaaf isin mirkaansuufa miti. This is a position of almost everybody in the government, outside the government. Nama tokko ka balaa malee nagaan barbaanne, ka lola malee nagaan barbaanne, diiguu malee ijaaruu hin beekne, balleessuu malee tolchuu hin beekne, ka bara baraan itti sharafaa itti hammaataa deemtu jecha nama tokko jecha sirriinis hin jiru biyyinis hin jiru uummannis dhumuu ittiin fufuu jechuudha. We will stop him. We will do whatever it takes to ensure we save our people in our country. Kana resolve Kenya akka wattaniin barbaada. When I say Kenya, I speak on behalf of everybody in that country. I don't believe namni fayyaa qabu biyya san keessatti nama lola tokkorraa lola biratti utaalu. Dura Oromiyaatti lola eegale. Sanboota Tigraay jechee, Sanboota Amaaraa jechee, amma Eertira jechuu barbaada. What is this? Dura Finfinnee diiguu eegale. Sanboota Bishooftuu. Osoo jiru magaalaa xixiqqoo diiga.
خناف ديقومسي أمتا ديقومسي بيا كلام بتوف تتابع تجرا بني زكاة نودجي هذا we just want to be understood. This is intolerable culture. Tolerable to ADMY. The book from Kamnev, Oji Harat Sene, Akani, Anama Demov, Katawas in good movie. Kataba you can buy it online. That's not an issue. As I always do, I want to have discussion with you face to face. Tole Fayade Jor Mamadi Gafin and Gafach Orbadu Capson Barakum Lamafi Kudafu Oluman Tanager Kamnesum Oromo Forestut Logon Kenya Oromo Forestut Amamo Sabah Sabla Mota Hundam Tebi Yetanadan Damages no charged Gujalia de Chubadu Sochin Ummata Amara Ibamani Bani Tesani File Kamti Kanite Akasmati Warres Lagarti Jiro Barbadum Davile Kamti Kana de Majit Gabatumati Weta Sabasabala Mota Biabala Ruchuamaju to Slaguan Kenya Kadurati Oromo Farisja Amomo Ethiopia Faris Injanamo Maljan Oromon Anga Arati Chura Kapso Harlaman Gagisu Jura Haratakamu, General for Lefani Gagasina, Lamadamo, Walrati Kapso Jura. Amati Kapso Amadjal Kabdehana social media Bubati, Namatakataka Hasi, more money agarra, social media Bubati Chura. So, Walumagality should 100% dinner for Lefati Kapso Romo Yom Bakataka Wali Devi Dima, Yomi, Walrati Bubu Apeti, Hanga from Hindi Jiramneti, we can do nothing. Opujawar Adi Hori Gudda Biya Kesa Banki Kesa Gabda Jiran Hori Kamdusan Motuman Sirra Fudata Jirani Dubatu Ummata of Malde Bifta Garato Amaranya تلك زبالنا منقست سلاذ بنا وتقاوم يجمركو من طلع لهنا ما لسونا غافيني أورمو فرست ترتي أما مالي جدو أم بيس فرست ناو يم سيدا الله نو يبال الله أورمو فرست إثيوبيا فرست أمارا فرست سلطة فرست وانت مغبات تشيلنا ما أنا سلطة بدالي كان ديسابا ننستا سلطة مدرسة مالجارك سلطة فرز بنتل من وقالو That's my point guys, let's be serious okay? إنك أورمو فرست فيدراليزم أنكنتل and unity منامن سندل there was a country ديمقراطية لا ممكن سرعة نبرة you know hierarchy هذا تملس الله جماعينة تملس الله ولا كاينة تملس الله يكن ديمون عندي ساي تقافس بوامال كبرنا روما فرسيتاته جو فرسيتاته دور راسي نور جو باتة منا جلده كرون دندي يسو نعيان ترسو كبرمو عون داو وكم يقلتن بيجي ليش إني خراب ركايها ناني شو ده منا This is deceptive. Namni azaba kesi yori saritti. Nama kare fulani mutani malla karna fudan. Amal lama narra gava nage andu padu. Wori ka wei male nanje chature. Angale baati lamatti. Adiragi narra kavani malla wori naga nanje chature. So these hypothetical things, to me, the number one agenda in Ethiopia should be restoration of peace. Salam kamatan, iyafarrasa yallon hagar, mallisan, magambat jalalan. Dimma fannu fi amara wal kapsite dimtu. Ammas agenda durat rakanu.
nuufi hayyoonni amaaraa garaagarummaa siyaasa qabna guddaadha qabna. Akkaataa seenaa itti yaadannu seenessa irratti akkaataa biituun gara fuulduraa buluu qabdu irratti hariiroo har'aa irratti garaagarummaa guddaa qabna kun gaabiin qabu. Na caalaa namni isaan dhukkee irraa kaasanii sitti waan jirutti fakkaatu. But the fact is, akkuma namni dura jechaa ture, osoo Oromiyaan nageen argannee Itoophiyaan nageen argattu jenneen the same applies. Amaarri nageen argachuu baannaan, naannoon Amaaraa nageen argachuu baannaan, Itoophiyaan nageen argattu, Oromiyaan nageen argattu. We share the longest border. Wal keessa galla. Enclave fi scatter bifa ta'een. Naannoo isaanii keessa enclave. Uummata Oromooti jira kaa godina qabu. Oromiyaa keessa lammiilee isaanii jira hedduu. Akka simply namni laaffisee ilaalu kana ta'uu hin danda'u. Hamma fedhes wal qoccollu. Hamma fedhes mataa wal dhukkubsiisu. Rabbi wal keessa nuumee seenaatu waliin nu naqee. Seenaaf duuba deemanii jiruu hin danda'amu. Waan amma jiru irraa sirreessaa deemta. Faannoo Abiyyi dhiibee jette eegaa ijoolleen tun hedduun bara gaafa qabsoo godhaa turre san warra wajjin goontaree gocha birree baay'ee ture ilaalcha garaagarummaa osoo qabnu. San booda dhufee nurratti lola baruudhaaf guuza baafate. Federaalizimii isiniif hin diiga sirna kaleessaatiin deebisa jee. Nurra dulchise jechuudha. Gaafa kan funyaanitti dhachiiseeti Tigraayitti dulchise. Hoggaa alaaf keessa micciiranii harka kannisiisan warra kalee danfisee hidhachiisee Tigraayii fi Oromiyaa irra bobbaase. Halkan tokko qawwee lafa kaaddaa jedhe. Will you do it? Dhiiroo waan nuti uummata haqaati yaa. Waan sirratti akka ta'u hin feene namarratti akka ta'u hin fedhin osoo diinuma fedhe illee ta'e. Mataa fi meeshaa isa hidhachiise. Amma kalee gaafa nu dha'u isaanii godaanee dhachiisuun itti dhukaasuu ture. Amma immoo hoggaa isaanii wal lolu keessa taa'eeti isaanii lolu barbaada. Iyyaalli hamma ammaas godha dheetaa. Ni dheetanii gaafa gurguddannu. Dhufeetti dhagaa darbatee mana gala. Mana ummaa isaa jala seenaa. Namichi dhagaan dhaame sun manatti ol darbaa ummaa fi ijoolleetti xiqqoo fi akkoonis dhagaan dhayaa jechuudha. Gaddaafaa itti uume Oromootti fiduu barbaada. Nuufi Amaarri wal falmina. Wal qoccolla. Abiyyi jecha garuu wal loluun qabu. Qabsoo walirratti buleessi biyya kaasee. Sunna yaachisu isa dhaqee booyi nagaa kana fakkaate. Teessi nagaa fatee. Hedduu isin cinqee walii wacuun gaarii kan waas geenye bara. Yeroo takkan jiru naaf hedduu tapha kan ta'e na dhoo warri baatee. Ijoollummaa keessa guddadde. I love the debate. I love when people oppose me, when people criticize me. It sharpens me.